Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaa Naamas. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a oduu kan isinitti himu Handasuu Duulaati. Oromoonni biyya keessatti meeshaa lolaa fi ogummaa waraanaa qaban hatattamaatiin of ijaaranii humna ittisaa uummataa naannoo isaaniitti adda bilisummaa Oromoo ijaaretti akka makamaniif waraanni bilisummaa Oromoo waamicha godhe. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Obbo Abdii Raggaasaa yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa kan adda bilisummaa Oromoo waraana humna shaffisaa leenjii fedhe fudhatee diina lolee injifatuu fi humna jajjabee haalaan leenjisee dirree waraanaa shanan qabu keessatti dirqama itti bobbaasaa jiraachuu addeessani. Mootummaa garboonfataa Itoophiyaa Oromiyaa weeraree jiru kana kuffisuufis Oromoonni ogummaa lolaa qabanii fi qawwee of harkaa qaban hundi isaanii warri naannoo waboon jirutti argaman akka wabootti makaman warri waboo irraa fagoo jiran immoo humna ittisaa uummataa naannoo isaanii jirutti dabalamanii Oromoo akka baraaramaniif waamicha godhani. Humni dandeettii adda addaa qabu humna ittisa uummataatti ijaaran. Maaliif naannoo jiruu fi haala jiru keessatti akka hojii waraanaa, ogummaa waraanaa, dandeettii waraanaa nu gargaaruu danda'u. Yoo naannoo isaa jira ta'e naannoo isaatti. Yoo immoo ogummaa qabaata ta'e bakka dirree waraanaatti socho'ee ogummaa akka kanuu kennu. Meeshaa hin qabu ta'e immoo meeshaa sana akka nu daba. Yookaan immoo bakka jirutti meeshaa sana hidhatee akka hojjetu. Isarras darbee humna ittisa uummataa naannoo isaatti akka leenjifu. Humni keenya humna wayyaanee irraa adda akka ta'e ammayyuu kan isa jiraachise dargaggeessa humna qeerroo cimaa kaaree qabuu danda'u, ka tooftaa adda addaa loluu danda'u, shaffisa ka qabaatu, leenjii fedhe immoo ka kennine fudhachuu ka danda'u. Isa kana qopheeffataa jira jechuudha. Kanaaf qaamni hundi waraana ogummaa isaa qabu, ka hubannoo isaa qabu. Ilma Oromoo qofaa miti biyya Oromiyaa keessa warri jiran kana irratti nu gargaaruu qaban. Yeroo kamuu caalaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana aayinaa hedduminaa fi fedhii lolaa qabaachuutiin sadarkaa guddaarra jira kan jedhan ajajni waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Obbo Abdii Raggaasaa. Kana malees yeroo ammaa kana keessatti bosona Oromiyaa garaa keessatti dargaggoonni Oromoo daatanii jiran qaqqabuudhaaf wanti godhamaa jiru jira jedhanii gaaffiif deebii televezyiinii Oromoo wajjin godhan. Humni harka duwwaas ta'e hidhannootti xiqqaa qabu bosona Oromiyaa kaan immoo magaalaan jiranitti maqee adda bilisummaa Oromoof qonnamuudhaaf tattaafataa jira, qonnamaas jira. Isa kana immoo bifa ta'uu malee qaamni dhaabaa bakka adda addaatti tolfamee gaggeessaa jira jechuudha. Zoonii itti dhiyoo jiruu fi quunnamtii shaffisaa jiru naannoo sana hubannoo warra qabaniin lafa ka beekaniinis kan hin beeknes immoo bakka biraatti sochoosuun humni kun bifa hidhannoo bifa ijaarsaatti jijjiiru. Dargaggoonni Oromoo 64 ta'an miidhaqanyiitii Itoophiyaatiin qabamanii mooraa leenjii waraanaa Xollaay keessatti yeroo ammaa kana hidhamanii reebamaa jiru jedhame. Harki caalaan isaanii barattoota akka ta'an namoonni 64 kun godina Shawaa dhiyaa aanaa miidhaqanyii keessaatii hiriira mormii waa'ee maaster pilaanii Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee maaliif baatan jedhamanii kan hidhamanidha akka madda keenyaatti. Warra hidhaman keessaatii qonnaan bultoonni illee jiru. Barataa Qixxaataa Goduu kutaa 7ffaarraa, Barataa Abdiisaa Gaaddisaa kutaa 8ffaarraa, Barataa Awwaajii Balaay kutaa 11ffaarraa, Barataa Baay'ataa Mirreessaa kutaa 11ffaarraa, Barataa Balaay Fiqaaduu kutaa 12ffaarraa, Barataa Dagguu Alamaayyoo immoo sadarkaa 1ffaa ka baratu akkasumas Waasiiwwan Girmaa sadarkaa 1ffaa ka baratu gataan Obbo Alamaayyoo Tarreessaa qonnaan bulaa, Obbo Guddinaa Dabalaa qonnaan bulaa, Obbo Nagarii Gammadaa qonnaan bulaa. Maqaa Oromoota Xollaay hidhaa jiran 64 keessa jiru jedhee qeerroon bilisummaa Oromoo eeree keessatti argamu. Shee Alaamuddii fi weellisaa Qamar Yuusuf mootummaa Itoophiyaatiin himatamani. Qabeenyummaansaa kan Alaamuddii kan ta'e dhaabbanni Midroo Group jedhamu qarshii miiliyoona 400 fi miiliyoona 33 fi 500 fi 71 fi 241 dafee mootummaadhaaf akka kaffaluu irratti murtaa'eera. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha 8ffaa dhiyeenya taa'een Midroo Group dhaabbilee misoomaa 4 mootummaarraa yeroo bitetti horii hin kaffallee jedheeni.
Midroo Group misooma qonnaa Gajab Harizan Addis Taayer qonna buna Limmuu fi qonna buna Babbaqaa bitee yeroo jedhame keessatti maallaqa mootummaadhaaf hin kaffallee jedhe manni murtii. Qamar Yusuf immoo qaraxa mootummaan Itoophiyaa argachuu qabu dhowwateera jedhamee himatame. Ministiriin galiiwwan biyyittii Qamar Yusuf qarshii miiliyoona 1 kaffaluu qaba jedhee mana murtiitti himateera. Qamarii fi haati warraasaa waan kana hin beeknu jechaa jiru. Mootummaa Itoophiyaa irratti baadiyyaa Bishooftuu Dirree keessatti guyyaa lamaan dura mormiin eegalee gara magaalaa Bishooftuu keessatti babal'achuun beekame. Manneen barnootaa Bishooftuu keessaa Boolee sadarkaa 1ffaa, Bishooftuu sadarkaa 2ffaa, mana barumsaa Moodelii Bishooftuu sadarkaa 2ffaa fi Kattaa sadarkaa 1ffaatti fincila deemaa jiru keessatti barattoonni hiriira bahaa jiru. Isa guyyaa lammaffaaf kaleessa mormii guddaa godhamaa oole keessatti illee barattoonni yuunivarsiitii Admaas kan damee Bishooftuus qooda irraa yeroo fudhatan argamaniiru. Barattoonni kunneen kan hidhaman hiikamanii Oromoon haa bilisoomnu, lafa saamuu fi Oromoo qeerraa buqqisuun haa dhaabbattu, kan barattoota Oromoo ajjeesan seeratti haa dhiyaatanii jechaa oolan kaleessas. Miseensonni caffee Oromiyaa yaa'ii isaanii lammaffaa waggaa kana har'a Adaamaatti taa'aa oolan. Yaa'ii sana haasawaatiin kan bananna'aaf yaa'ii Lammaa Magarsaa miseensi caffee hundinuu yeroo waan tokko mari'atuu fi murteessu itti fayyadamummaa uummata Oromoo giddugaleessa godhachuu akka ta'uu qabu yaadachiisanii ture. Ajandaalee dhiyaatan kanarratti yeroo mari'annus ta'e mirkaneessinu uummata keenya tajaajiluuf waadaa galle giddugaleessa godhachuun akka ta'e hubachiisuun barbaada. Caffichi har'a qaboo lamarratti mari'ataa oole labsii magaalota Oromiyaaf ba'e fooyyessuu fi labsii farra malaamaltummaa irratti. Keessattummoo labsii magaalota Oromiyaa kan yaa'ii darbe irratti raggaasisan keessa ka ture waa'ee magaalota Oromiyaa walitti makuu kan jedhu irratti dubbatamaa oole. Labsii kana har'a ragga'e keessattis kan jijjiirame maqaa fi gaalee magaalota walitti makuu kan jedhu qofaadha malee qabiyyeen labsichaa duraan kan ture magaalota gurguddoo Oromiyaa galii guddaa qaban federaala jala galchuu, garii immoo aangoo isaanii irraa fuudhee naannoodhaaf kan kennu, baadiyyaas kan miidhuu fi lafa mootummaa federaalaa akka fedhetti Oromiyaa keessaa fudhatuudhaaf haala mijeessuudhaaf kan ba'e har'as deebi'ee ragga'eeraa jedhu warri isa mormaa turan. Harargee dhiyaa magaalaa Baddeessaa keessatti dabballoonnii fi agaaziin barattoota mana cabsanii reebaa fi hidhaa jiru jedhu namoonni. Manni dabballee agaazii waamee reebsisaa jira jedhame immoo kaleessa galgala abiddi itti qabateera. Muhammad Sa'idii fi Ahmed Aliyyiin dabballoota aanichaa Oromoota Baddeessaa keessaa hiisisuu fi reebsisuudhaan himatamanidha. Pirezidantiin Afrikaa kibbaa aangoorraa akka ka'aniif waamichi godhamaafii jira mormitootaa fi uummataatiin. Sababiin isaa immoo Jaakob Zuumaan maallaqa mootummaa seeraan ala baasanii mana dhuunfaa isaanii ittiin ijaarrataniiru jechuudhaan manni murtii biyyattii badiidha waan jedheef horii sana akka deebisan murteessuu isaati eengadda. Zuumaan mataan isaanii, ilmi isaanii fi abbootiin qabeenyaa biyyattii isaanitti hidhata qabu jedhaman malaammaltummaadhaan ifatti himatamaa yoo nagahani. Pirezidaant Zuumaan maallaqa mootummaa seenaan alatti fayyadamteetta jedhame sana beekee kanan godhe miti garuu waan seerri jedhaniin fudha. Hangisaa yoonatti himame nam kaffalaa jedhani kaleessa. Mormituu fi dargaggoonni biyyattii immoo amanamummaa wanti hin qabaanneef aangoo gadhiisuu qabu jedhanii dhiibbaa gochaa jiru. Dhumarratti biyyoonni 102 ta'an meeshaa waraanaa jumlaadhaan nama fixu harka goolessitootaatti hin galchinu jechuudhaan walii galani. Kaka'umsa Pirezidaant Obaamaatiin waamamanii masaraa mootummaa Ameerikaa keessa mariirra akka turan hooggantoonni biyyoota kaleessa yeroo xumuran niwukileeriin harka kan akka mootummaa Islaamaa Alqaayidaa fi fakkaattota isaanii akka hin galle irratti cimnee hojjennaa jedhan. Marii sanarratti biyyoonni niwukileerii qaban Raashiyaa fi Kooriyaan kaabaa hin argamne. Addunyaa irratti biyyoota 9tu yeroo ammaa kana niwukileerii qabu jedhamaniitu beekamu. US Ameerikaa, Raashiyaa, UK, Faransaay, Chaayinaa, Indiyaa, Paakistaan, Israa'elii fi Kooriyaa kaabaati. Biyyoonni 20 immoo albuuda niwukileerii hojjechiisuu danda'u qabu jedhamaniitu beekamu. Raashiyaan waamamtee turte kora kanarratti garuu sababa Yukireenitiin kan ka'e uggura irratti kaa'amee muufachuudhaanidha kan isheen irratti hin argamne malee. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Qophii waarii marii waliin turtii gaarii. Waldaan deeggartuu Oromiyaa Awustiraaliyaa walga'ii mirga namoomaa Awustiraaliyaa Melbourne keessatti qopheessuutti jira. Walga'iin kun eebila 16 kaasee haga 17tti Melbourne keessatti gaggeeffama. Walga'ii guyyaa lamaa kun dhimma mirga namoomaa Oromoo, dhimma baqattoota Oromoo fi haala Oromiyaa irrattis yaada ijaaraaf furmaataa ni dhiyeessa eegama. Walga'ii kanarratti falmaan mirga namoomaa Dr. Trevor Truman Ingiliizirraa Awustiraaliyaa dhufuun hirmaatu.
Dr. Trevor Truman waggoota 30 oliif dhimma Oromoo irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuun isaanii kan beekamu. Dr. Trevor Truman bakka argamanitti walga'iin yookaan fooramiin guyyaa 2 gaggeeffamuuf jira. Walga'ii kana irratti hirmaachuudhaan mirgi namoomaa Oromoo akka kabajamuu fi Oromoon nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu ga'ee keessan gumaachaa. Waldaa deeggartuu Oromiyaa Awustiraaliyaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Tole dhaggeeffattoota keenya kun qophii waarii mariiti. Waarii marii har'aa keessatti kan mari'annu nama sadiidha. Aliyyii Galatoo Dhaabasaa Waaqjiraaf anis Dassuu Duulaa waliin turra jechuudha. Maarreen xumuraatti waliin turaan affeerraa keenyadha. Har'a mari'annu haaluma yeroo irratti qabxii adda addaa kaafneetudha. Dhaabasaa Aliyyi akkuma quba qabnu mootummaan Itoophiyaa fincila diddaa gabrummaa Oromoon itti jiru kana sababoota adda addaatti kennaa ture. Yeroo tokko gaaffii goolessitootaadha, yeroo tokko mormitootatu kaaseedha, yeroo tokko mootummaa alaati jedha, dhumarratti immoo balleessaa keenyadha, bulchiinsa gaarii dhimnaan ka'ee jedha. Akkas jechuun kun amma tasgabbeesseera fincila biyya keessa jiru Dhaabasaa. Maalirra jira amma dhaabbateera yookaan Opiidoo wal ari'uunsa fincila uummataa kana tasgabbeesseera biyya keessatti wanti deemaa jiru maal fakkaata otoo isarraa kaanii Dhaabasaa? Ayyee Dassuu Galatoomi. Fincilli akkuma sagantaa isaatti deema. Bakka adda addaatti warruma hojjetutu irra jireessa isaa beeka garuu hojii isaa argina jaa ta'e isarraa wanti nuti tilmaamnu fi dubbannu oduu nu ga'urraa yeroo garii iddoo humni mootummaatti baay'atetti namni gallaafisaa deebi'ee immoo hin kaasaa. Fincilli tokkorraa tokkotti ka'ee deemaa jira. Iddoo gariitti namatu ajjeefamee jira. Iddoo gariitti namatti hidhamee jira. Maatiin warra hidhame iddoo jiru hin beeku. Dhaabbateera jechuu hin dandeenyu. Amma akka argaa jirru fakkeenyaaf torbaan isa darbee xiqqoo waan qabbanaa fakkaatee ture garuu immoo nama hidhuun hin dhaabbanne namoonni maatii gaafachuun isaanii hin dhaabbanne mootummaan bulchiinsa iddoo adda addaa keessatti namoota hojiirraa ari'achuun hin dhaabbanne inni kun immoo loluma sana finciluma sana kaasaa deemaa jira. Kanaaf wanti deebii argates hin jiru. Tarii amma iddoo tokkotti namoonni kan kaasan maaster pilaaniin ka'ee maaster pilaanii mootummaan dhaabeera. Kana booda dhumateera ani yaadantu jira. Rakkoon maaster pilaanii immoo akkuma beekamu gaaffii isa kaaniif sababa ta'e malee hin furre. Maali maaster pilaaniin innaa ka'u nama qotee bulaa achirraa buqqa'ee jira. Qotee bulaa horiin irraa saamamee jira. Inni kun waa deebi'uufii qaba. Waan kanaaf oduun yeroo nutti dhufaa jiru haalli Oromiyaan amma keessa jiru kan agarsiisu fincila dhaabbate agarsiisu. Fincillis waan dhaabbatu natti fakkaatu akka gootti maaliif rakkoon Oromoo kun aga deebiin argannetti waan dhaabbatu akkasittan ilaala. Waanuma Dhaabasaan jedhe kana seenuma keessatti duuba deebinee yaadanne hidhannii fi walitti dhufeenyi Oromoo fi Itoophiyaa jidduu jiru kan inni boorahaa ta'edha. Yeroo hedduus mootummoota arfan darba kana keessatti Oromoon finciluma kaasaa ture. Fincilli kun hin dhaabbanne jechuudha. Mee hidhanni Itoophiyaa fi Oromoo jidduu jiru kun deebii argata yookaan Itoophiyaa irraa maaltu eegama? Deebiin Itoophiyaaf Oromoodhaaf kennitu gaaffii isaaniif maal ta'uu danda'a yookaan qajeelaan irraa argama jedhamee abdatama Aliyyi? Bifa sadiin ilaaluun dandeetta. Tokko namni waan tokko waliin dalagatu warra kaloo tokko keessa jiru. Kaloo tokko keessatti bifa tokkoon jiru jechuudha. Uummanni Oromoo haalli inni amma keessa jiru warri Absiiniyaa dhufanii uummata keenya lolaan nama hedduu fixanii biyya kana qabatanii jechuudha. Biyya Oromoo kana qabataniiti dhuunfatanii akkasitti nurra jiranii jechuudha. Sun waan tokko. Lammaffaa uduu uummatuma biyya tokko iyyuu taane mootummaan tokko kan uummataa akka jedhamu yoo uummatichin nama ofii barbaadu filee achii buusuu ka danda'u taate kana godhuuf ammoo yoo manni murtii hojjaa jiraate miidiyaan hojjetti ka mootummatti hidhamne ka bilisa ta'e miidiyaan jiraate mirgoota silaa akka namaatitti namni qabu ka qaamni sadaffaa to'achuu danda'u yoo jiraate. Takkaffaa mootummaan kun mootummaa qawween dhufee uummata keenya saamuu irra jiru. Maaliif nu fixuuf waggaa dheeraa yaalanii dhumachoo dinne jechuudha. Dhumachoo dinne jennaan ammoo akkuma jirrutti nu awwaaluuf maqaa keenya kanallee aadaa keenyallee afaan kanallee awwaaluuf wal'aansa guddaa godhanii awwaalamuu dadhabne. Amma awwaaluu eega dadhaban eega fixuu dadhaban haga wayii waan wayii kutaniiti nu jala kaanii akkuma kun nama sareedha waa muree kennu haala akkasii godhuuf wal'aansa godhan jechuudha. Haalli amma jiru kun haala uummanni Oromoo
ammaan booda olaantummaa kan kee fudhadhee si jala taa'ee ganamaa galgala hin ajjeesuu hin dandeettu, qeerrana buqqisuu hin dandeettu, du'eetuma namni hafe bilisaan akka jiraatu godha ka jedhurraa fincilli deemaa jira. Yeroo laaltu hiikkaan mootummaa Itoophiyaa irraa Oromoo dhufu hin jiru. Hiikkaa yoo ka dhufu taate ummatuma Oromoo irraa dhufu. Yoo ummanni Oromoo warra sarara jiru kana ofirraa buuse qofa hiikkaan dhufa jechuudha. Yeroo ofirraa buusetti fedhuu biyya uf dandeetta Oromiyaa Riippaabilikii ijaaratee ufii jiraata. Lakki akkasii miti kanaa ta'u ummata biraa saba biraa waliin biyya ijaaradhee jiraadha jedhee achiin booda kan murteessu. Haga ummanni kun mataa isaanii irra jirutti gaafiin takkallee mootummaa Itoophiyaa irraa isaanii dhufu hin jiru. Namni mootummaa Itoophiyaa deebii nuu kennaa yoo hiriiratti baane waan nuu godhaa jedhee yaadu ummanni kun aadaa sanillee hin qabu, fedhii sanillee hin qabu, achirratti deebii kana kennuunillee isaanii faayidaa hin qabu. Akkuma nama ijoollee lama qabu, nama ijoollee 20 qabuun koottaa waliin nyaannaa jedhiiti jechuudha. Ummata Oromootiin koottaa dimokiraasii sheerii goona hojjani. Maajoritii waan ta'eef ummanni Oromoo nagayaan biyyattii keessatti akka gaarii fayyadamuu danda'a. Isaan maayinooritii ta'anii jechuudha. Yeroo kanatti faayidaa isaanii hin qabu. Kanaaf isaan haga isaanii danda'ametti qawween, infoormeeshiniin, diinagdeen ummata kana kontiroolii godhanii akka inni sochoone godhanii. Kanaafuu deebiin ummanni Oromoo mootummaa Itoophiyaa irraa argatu hin jiru jechuudha teeknikaalee. Deebiin mootummaan kennaa jiru hidhuu, ajjeesuu, hiyyeessa taasisuu, lafarraa buqqisuu, akka inni dinagdeedhaan hin guddanne, yoo dinagdeedhaan guddate gaaffii sabba biyyummaa gara deebisuutti waanta deemuuf gara dinagdeetti akka dhufne gara siyaasaa murteessaa ta'etti akka ol hin guddannedha deebii inni kennaa jiru. Qajeelaa deebii Oromoo kan barbaadu kan deebisuu hin dandeenye kan himte dhugaadha. Dhaaba isa biraa akkuma dura tuttuquu fi altabiyya keessaa tokko kan jiru haalonni fincilaa dhaabbachuusaa hin mul'isne yookaan fincila jiraachuusaa kan mul'isu wanti babba'aa jiru keessaa tokko nama hidhuudha. Sababa nama hidhuu nama mootummaan godhaa jiru keessaa immoo basaastota biyya keessa bobbaasee dargaggootaatiin koottaa waboo isin geessinaa jedhee namoota walitti qabee hidhaa jiraachuu, abbootii qabeenyaa sabboonummaa qabu jedhee shakku immoo horii buusaa meeshaa binnaa nuti waboorraa dhufne abaaboo biraa dhufne jedhanii namoota irraa horii fuudhanii hidhaa jiraachuutu oduun nu gahaa jira. Oduun dhudhufa waan akkasii kun dhuguma immoo jiraachuusuma qaba. Maaliif mootummaan akkuma beennutti ajjeesuu fi hidhuu duwwaadhaanis furmaata barbaadu hin argatu. Kanaaf uummata akka adda addaatti gowwoomsee hidhuu irratti ni hojjeta. Kun mala isaan ittiin hojjetan keessaa tokko ta'uu hubatamuu qabu. Amma uummanni keenya qabsoo gaggeessee mootummaatti kufuu guddaa ta'ee dantaasaa ol kaasaa deemu. Mootummaan immoo sodaarraa ka'ee yookaan immoo wanti inni yaadu jaajalaa irratti waan kana gochuunsaa waan hin oollee fi wanti kun haa xiqqaatu haa guddattu jiraachuu waan agarsiisu qaba. Namni kan yaaduu qabu maal godhanii kana furmaata kennuu qabu. Mootummaan kun basaastotatti fayyadamee namootatti fayyadamee waan akkasiin godha. Kun immoo warra qabsoo gaggeessuuf rakkoo guddaa ta'a. Saba keenya rakkoo keessa jiru rakkoon ta'a. Kanaaf wanti godhan jiraachuunsaa eegas hubatamee tokko warri jaarmiyaa jabaatee hojjechuu qaba naannoo kanarratti. Namni caasaa fi sirnaan deemee odeeffannoo gahaa fi qabatamaa otoo hin argatiin dhaqee iddoo malleetti harkasaa kennatee balaa irra bu'uun qabu. Inni biraa waan akkasiin dhalate dafanii miidiyaa garaagaraatti erganii saaxiluu mootummaan akka waan kana hojjetu warri biraatiin maqaa warra biraatiin akka namni biraa shakkuuf waan kana gochaa akka jiru hubachiisuun barbaachisaadha. Silaayyuu ammuma namni jabaachaa deemu mootummaanis karaa ittiin barasaa dheereffatu ijaa hojjechuun wanta akkasii baay'achuunsaa hin oolu. Iddoo adda addaatti waan argamu ijaa ta'e. Maalli jiru namni waa qulqulleessu warri jaarmiyaas hojii isaanii warri silaa dhimma kana kallattii irratti hojjetan dafanii adda baasanii miseensota hojii hojjechiisan karaatti agarsiisuu gochuu qabu natti fakkaata. Qabatamaadhaan lakkoofsa haganatu du'ee, haganatu hidhamee, haganatu madaa'ee, hagana biyyaa baheen kun nama rakkisa. Maaliif haala biyya keessatti walaba ta'ee namni socho'ee qorannoo gaggeessuu waanta hin jirreef Itoophiyaa keessatti jechuudha. Garuu odeeffannoo warri jala bu'anii hordofan akka jedhanitti barsiisota 60 dabalatee gara namoonni 100 ta'an akka hidhaman, gara 400 ta'an akka ajjeefaman, hedduun akka madaahanidha. Oduun baay'een dhaga'amu hidhamanii ajjeefamanii akkas ta'anii kun Oromoodhaan ufumatti madaksee akka fudhanne yookaan immoo humna ta'ee bahuudhaaf Oromoon ofirraa ittisuudhaaf wanta kana maal godhuu qaba diyye? Amma namni baay'een kadu waan qabsoo keessa godhamu keessaa tokko. Amma hidhamuun, ajjeefamuun, qeerraa buqqa'uun, rakkachoon, horii dhabuun wanti adda addaa sirra dhalatu kun martuu gatii atiin jiruu kan kee kasabaa kana gara afoo butuuf waa ati godhaa tokko. San godhuu irraa kaka'e wanti
wanti kunniin sirra gaara jechuudha. Namni baay'ee hidhamuu, namni baay'een ajjeefamuu wanti si mul'isu. Takkaffaa namni mootummaafuu dhaabatu hedduu ta'uusaa si akeekaa jecha. Mootummaa waan jijjiirame hin qabu. Mootummaan uummata Oromoo laamsheessuu, dadhabsiisuu waan adda addaa godhu. Garuu wanti jijjiirame namni waan mootummaan godhu san cadhisee ani fudhadhu jedhu lakkoofsi isaa hedduu dabalu. Wanti amma argaa jirru kun. Yeroo uummanni akkas mul'isu Oromoof yeroo dubbattu aadaa akkana si godhanii aadaa mootummaan kun kennaa miti aadaa kan balleessu kan ajjeesu jedhee akka namni hubannoo argatu godheerallee. Isaanan obboleessa kan keeti obboleetti haadha kan keeti akaakayyuu keeti. Utuu kana ajjeesan wanti kun rabbuma fidee maal goona jedhee namni akkasitti taa'u hin jiru. Maaliif dhiinni waliin jiru kun beektaa si kaasa. Doomaa feedellee yoo taate yeroo dhiinni kan kee jigu cadhiftee teettee ilaaltee hin dandeenye. Garuu wanti amma argaa jirru kun akkaataa riippoortiitti ta'utu rakku amma miidiyaan akkaataa waan amma Oromoon geeggessaa jiru kana miidhama irra gayaa jiru kana irra fokkasii godheera gara guddaa. Akkaataa namni itti wareegamu kana maaliif akka inni wareegamu maaliif miidhaan akka irra gahu istoorii namaa fakkeenyaaf gurbaan amma jara fixee du'e sun haga wayii irraa himaa turan maaliif sun amma waan guddisee mul'atu amma namni dhumataa kunni hundee seenaa ofii qaban seenaa kanneen uummata himani moor uummata fayyada ammoo warri dhaabboleen jiran ka siyaasaa ta'ee ka uummataa akkaataa namni waan xiqqoon miidhaa xiqqaan waan guddaa dalaguu irratti danda'ani istiraatejjiin adda addaa lafa kaayamuun guddisee barbaachisa gaafii kan keessatti deebisu istiraatejjiin barbaachisaa keessattuu koominikeeshinii akkaataa namni itti wal quunnamu odeeffannoo walii kennu rakkoo as deemattu tana firrisee beekee itti qophaa'u ajjechaa kana ofirraa xiqqeessee ammoo milkii Oromoo tana itti wal guddisu mala adda addaa dha'uun danda'a neetwoorkii fi mootummaa keessatti illee diriirfataniiti kanneen mara beekaniiti. Yeroo kaan hiriira ba'a yeroo jarri waan badaa tarkaanfii badaa fudhachuuf ta'an hiriira san jalaa balleessaa bakka biraatti jijjiiraa akkasitti yoo hoosisanii jarrittiin mataan garagalaa ikonoomii isaanii dadhabaa deemaa yeroo ikonomii dadhabaa deeme militarii isaanii dadhaba gaafa militariin dadhabe sodaan biyyattii san keessaa iyyuu badaa. Kanaaf duutii aadaa ta'e hafuuyyuu du'a kana keessaa ammaa ulfinna guddatu dhufe ufa fuullee ulfinna kanaa oriitiitu dhufaa deemaa jechuun maali namni qoodarraa fudhatu hedduu waan ta'e. Dhugaadha Oromoonni gaafa gabrummaa jalatti kufee kaasee bifa garaagaraan qabsoo fufeetuma jira. Qabsoon kun immoo akka nuti itti himannutu rakkoodha. Irra jireessa akka nama miidhame, akka nama cabe, akka nama mo'ame yoo hin himna ta'e dhuguma ilaalcha biraa qabaata. Garuu namni kun waan inni itti jiru sun ijaa isaaf hin taaneef didee fincilee waraanaanis haa ta'u waan adda addaan lolee waan haaraa abjootu tokko arguu barbaadu tokkotti deema jaallee namuu waan kana akkitti himatu wayyeessuu qabna. Biyya keenya keessatti saamamnee ajjeefamnee dhugaadha. Garuu wanti garii namni wareega kaffaluuf waan ammarra jirrurra waa wayyeessuu qabna. Waan fooyyee fiduu qabna. Nuti akkas jiraachuurra lubbuu keenya qabeenya keenya itti wareegnee warra biraaf darbuu qabaarraa kan dhufe jaa ta'eef hidhaa amma jiru kana bifa namni biraa dureebee ofii gatii hin qabnetti otoo hin taane waan sana jijjiiruudhaan waa argamsiisuutti deemuutti himuun nurra jiraata. Haallammaa miidiyaan iddoo adda addaatti gabaasan gaariidhuma wayyaa'ina qaba. Sana caalammoo kan keenyallee wayyeeffachuun nurra jira eetan yaadan. Inni kaan yoom iddoo barbaannu keenya kun saba ijaaruu, biyya ijaaruu, waan namni deebisuu ijaa ta'eef sadarkaa waan argameedha fi argamaa jiruudha. Namni yoo jabaatee humna isaa iddoo jirutti norii qabus, inni beekumsa qabus, inni waraana danda'u karaa hundumaanuu yoo waa godhe akka dafee waa argatu beekama. Wareega tokko sinnaaku wareega sana booda maaltu wareega kan akka fide maaltu argamuuf akka deemu wareega kanaan immoo namoonni meeqa akka wayyaan hiikatti kennachaa yoo deemne namni humna argachaa rakkoo jiru akkaataa itti hiikuu bachaa deema kanuma inni itti da'uufi. Dhugaadha wanta amma dhaabasaan gara dhumaa irratti jedhee adii biyya ijaaruudha gaaffii eenyummaati ka jedhu kana jalaan deebi'aa ka jedhu dhugumadha. Kana gochuudhaaf Oromoo irratti xiyyeeffachuu qaba yookaan ijoo dalagasaa godhatee xiyyeeffannaa guddaa godhee yeroo ammaa kana irratti hojjechuu qabu maanni alii. Tokkoffaa of keessatti walqunnamtii irratti akka gaariitti hojjechuu walqunnamtii nama lamaarraa qabee haga kasabaa walqunnamtii gaarii yeroo isin jiru takkaffaa namuma kan keetuu bakka inni jiru beeku. Hayyuun keessa jira, eentu waan kanarra beeka, beekumsa qaba, eentu dinagdee qaba, eentu maal qaba, eentu waraanuu danda'a, eentu haakimii, eentu akkaawuntaantii, eentu looyeraa, eentu maali jetteeti
kanniin beekuun wal qunnamtiin uummata keenya kana keessa diriiruun guddisee barbaachisa. Namni keenya eessa akka jiru akka sabaatitti beekuun guddisee barbaachisa. Isa kana keessatti tubboo kun akkuma elektirikii akkuma telefoonaa kana haada kominikeeshinii kana diriirsuun guddisee barbaachisa. Karaa miidiyaatiin ta'e, karaa feesbuukiin ta'e, karaa telefoonaa ta'e, karaa fuulaan wal arguu ta'e. So hawaasa keenya keessatti, uummata keenya keessatti yookaan saba keenya guutuu keessatti wanti diriiruu qabu wal qunnamtii jechuudha. Waan hedduu keessatti kominikeeshiniin guddisee barbaachisa. Lammaffaa resource mobilization waan qabeenya hajaa amma barbaannu bilisummaa amma barbaannu kanarratti akka gaaritti namni martuu akkaataa akka salphatti gumaachuu danda'u. Gumaachni isaa sun ammoo waan silaa barbaade kanaaf akka ooluu danda'u irratti akka gaaritti wanti kunneen addunyaarraa koordineetii ta'uu qaba. Kabiraa uummanni bakka jirutti hujii isaa tokkoo miti. Keessattuu warri alaa kun hujii ofii qajeelatti beekuun guddisee barbaachisa. Hujiin teenna ta'ala tana godhan lafa jirti. Waan sanirra hojjechuun guddisee barbaachisa. Waan biyya keessa godhan warra biyyaatiitu hojjetaa jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaa irraa fagoo jirraa dha'uu hin dandeenyu mootummaa. Hujii bakka jirtutti waan hojjechuu dandeettu irratti fookasii godhu. Kun wanti uummanni Oromoo akka nama tokkootti ta'e akka sabaatitti haga danda'ametti yeroo diina ofii baay'isanii miti. Maaliif haga danda'ametti diina ofirraa diqqeessu. Keessatti ta'e, diidatti ta'e nama loltuun ofirraa diqqeessu. Fira horachuu jechuudha. Karaa biraatiin fira qabsoo tanaa horachuu karaa adda addaatiin jechuudha. Kabiraa wanti amma irratti fookasii godhuu qabnu wanti Oromoo kun addunyaa guututti akka dhagayamu irra hojjechuu jechuudha. Akka Oromoon addunyaa kana keessatti mul'atu godhuu irratti irra hojjechuu. Kun ammoo orgaanaayizeshinii dhaaba ka siyaasaa ta'e ka siviilii ta'e uummanni Oromoo dhaaba jabeeffatee akka gaaritti waan deemu kana kontiroolii godhee deemachuunii fi dhaaba guddaa jabaa isa barbaachisa. Ka jiru jabeeffatee ka biraa ijaarate dhaaba jabaa isa barbaachisa. Hooggana waan kanallee akka gaaritti deemuu danda'u. Nama kana mara baatee amala isaa waliin baatee deemuu danda'u isa barbaachisa. Eeriyaa liidarshiippii, eeriyaa orgaanaayizeshinii waan adda addaa kanneen irratti hojjechuu qabaas. Amma kan Aliyyiin tuttuqee kan ala jiru kun Oromoo daran beeksisuu addunyaatti dhageetti akka qabaatu gochuu kan jedhu kanarratti Oromoon ala jiru baay'een isaa hiriira bahee wanti fudhatamee jira mootummaa Itoophiyaa irratti. Daranuu hidhaa jechaa duraan jenne sana dhuguma hidhaafa jechuma kan fide qabsoo Oromoon taasisedha. Injifannoolee guddaa galmeessiseera. Mootummaan sun illee seenaa keessatti kan amaneen beekne hedduu amaneera. Tarkaanfii pilaanii sanas dhaabuun kun waan hedduudha. Injifannoonni galmeessee warra jedhanii xiinxalan jiru. Daranuu gochuudhaaf Oromoon maal godhuu qaba? Keessattuu hidhamuu ajjeesuu kana xiqqeessuudhaaf tarkaanfii mootummaa diinaadha ittiin jedhu mootummaa Itoophiyaa irratti irree agarsiisuudhaaf maal godhuu qaba Oromoon dhaabasa? Wanti Oromoon gochuu qabu lafuma jiraan akkan argutti inni tokko keessoo isaa jabeeffachuudha. Waan haalaa fi waan keessatti hojjetuudha. Keessoo isaa akkitti jabeeffatu iccitii isaa tiksuu, humna isaa jabeessuu, waan hojjetu tokko otoo hojjetiin dura akka hin baane gochuu, amma jaarmiyaalee qaban jabeeffachuu, miidiyaa ta'uu, waraanaa ta'uu, dameelee adda addaa kan odeeffannoo kennaniif haa ta'uu, iddoo garaa garaatti kan jiran kana kan keessaa jabeessuudha. Of jalaa diigaa deemuu irratti. Maaliif diinni yeroo adda addaa sitti seenee kan kee akkatti shakkitu akkatti abdii irraa dhabdu godha jaa ta'ee fi humni kansaa akka jabaatu gochuudha. Amantaa irraa horatee miidiyaaleen jiran jiru, dameeleen jaarmiyaaleen siyaasaa jiran jiru. Isaan kun warra bilisummaaf hojjetan warra waa godhaniif jabeessuudha jechuudha. Birmachuun isaa ta'u maali? Gama biraa gama diinaa irratti kan hojjettuudha. Gama diinaa irratti odeeffannoo isaanirraa fuudhuu, isaan keessa seentee basaasuu, isaanirraa faayidaa argamutti fayyadamuu, yoo immoo isaan humna dhoowwuu ta'u isaanirraa akka namni kee deebi'u nama kee gorfachuu waan akkasii kana gochuudha. Namni ilaallatee naannoo rakkoo fi hir'ina qabuuf furmaatota adda addaa lafa kaa'aa adeemu. Wama kanatu waa fida jechuudha. Yoo beekumsa hin qabaanne akkaataa namni beekumsa qabaatu gochuu, yoo horii hin qabaanne akkaataa horii qabaatu gochuu, yoo odeeffannoo hin qabaanne akkaataa odeeffannoo qabaatu gochuu, waan humna isaa laaffisu irraa xiqqeessuudha. Namni yeroo baay'ee amma waraanaan waan hunda akka jigutti yaadaa dhuguma waraanni humna tokko garuu waraanaan ala wanti irratti hojjetan baay'eetu jira. Nama gaafachuu waan warri biraa ittiin injifannoo argate kana ilaalanii gara Oromootti deebisanii hojjechuu kana
waan amma deemne kana caala deemnu yoo namni qalbiidhaan gattaa'ee waa hojjetee waa hiikuu irratti xiyyeeffatee hojjeta. So jarri waruma dhaamutti waruma sodaattee nurra bultuudha isa kana beekee namni keessaa alaa of jabeessaa deemuu qaba jedhan. Dhaggeeffattoota keenyaa mariin keenya inni jalqabne kun hin xumuramne kutaattaan immoo torbee qabannee dhiyaanna.